Oduu rifaasisaa waraana bilisummaa Oromoo qaqqabe dhaabbileen nageenya Itoophiyaa fi Keeniyaa hidhattoota shanii irratti qindoominaan duula eegaluu isaanii tajaajilli nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa beeksise. Kanumaan wal qabatee shanii Sololotti guyyaa kaleessaa Fincaan keessa kutaa ooluu tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa beeksisee jira. Mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo Sololo jiruu guutummaatti daangaa isaa keessaa baasuuf ooppileeshinii eegaluusaa himeera. Kunis waraana bilisummaa Oromoo garee shororkeessaa Somaaliyaa keessa socho'u waliin hidhata qaba jechuun yakkoota hedduun erga himate booda dhagahame. Baay'ee kan nama gaddisiisu garuu ajjechaa jumlaa waggaa 10 dura Keeniyaatti raawwatame hundaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata akka qabutti mootummaan Keeniyaa dhiyeesseera. Odeeffannoo dabalataan yeroo marroon humna dhabe kanatti caasaa haaraa uumuu qabnaa jechuun jaalbuuriin mari'achaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ibsee jira. Sababa marroon namoota ganda isaa qofa filateef akka yaadni kun ka'uu taasisee jiraachuu jaalbuuriin ibseera. Hooggansi fuula marrootti jijjiirrachuun tapha ala taasisuun rifaatu jabduuf isa saaxileerasi. Jaalbuuriin jaalli marrootti dhaadachuu fi miseensa waraana isaas jalaa laamsheessineerra jechuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ibseera. Jaal Gammachuunis salphina marroo matuma isaa galaafachaa jira jechuun dubbateera. Egaa shaniin haala kanaan wal waraansa eegalteetti dhumni ishee kanuma ta'uu hubachuun nama rakkisu. Egaa jaallatamtoota dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa keenyaa qophii qabnu asumaan gulumnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma. Thank you.